Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam turtan akka sa'aatii kana keessaan obboleettiin keessa nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya namoota simbirallee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatina. Maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni maatii turtan immoo yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Laayikii sheerii godhaa isinillee isiniin jedha. Galata guddaa nagarra qabdu. Hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin kan na jajjabeessaa turtan galatoomaa isiniin jechaa jira. Har'a kana maal isinitti himuu dhufe yeroo baay'ee viidiyoo baay'ee dalageen ture waa'ee Neeskaaffee irratti jechuudha. Neeskaaffee fayyadaminaafi buna biyya keenya haala kanaan nutsuu kan ta'e wanta ofii keessanii agartanii hojjettan miiccati waan keemikaalaan adda ta'e manatti fayyadamaa kana isiniin jedhu kanaafi akka kanatti kun jarri kan koyyuu ofii isaaniitti mi'eeffatanii jiru. Neeskaaffee erga bituu dhiisanii turaniiru akka kanatti bitanii fidanii akka isi daakinu kaay jedhu bakka aannan wajjin soo ta'e kanuma fayyadamu. Biyya tokko normaali isin dhugu faaratti yoo gubachuu baate jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboloota kiyyaa akka kanatti mana keessatti kiiloo tokko bitattanii ennaa nama tokko taatan fa'a yeroo baay'ee fayyadamtu. Isaan iyyuu amma kiiloo tokko gizee tokko yoo namni daakee kaa'eef ji'a 2 ji'a 3 fayyadamu baay'eedha namni iyyuu jechuudha. እና wanti amma ofii hojjetan yookaas waan ofii normaalii hojii ofiin arganii hojjetan wanti hagas ga'u hin jiru isin jechuu barbaadanani. Wanti suuqidhaa bitamu kun baay'isee maaliif wanti keemikaala dhabee hin jiru. Kanas yeroon isin jedhu sa'aatii dheeraa waan ta'uuf keemikaala ganacaa ta'uu hin danda'u. Maaliif sababii isaas yeroo baay'ee tura waan ta'eef isaaniif iyyuu keemikaala qaba isin jechuu barbaadan wanni alarratti hojjetanii suuqii dhufaa jechuudha. እና akka kanatti mana keessatti ofii keenya hojjennee yoo fayyadamne immoo baay'ee tokko ariitiidhasi shakkii tokko malee jechuudha. Namni buna jaalatan yookaas immoo biyyatti namni buna dhuguu bartan fa'a suusisaa hojjetanii taa'uu hin dandeessan. Maaliif jenna ani amma yeroo hunda jechuudha misaa nyaadhee jechuudha sa'aatii hojii yoo buna hin dhugne ta'e kayee hojii hin hojjetu dhugaa baay'ee tokko jechuudha. እና yoona bunicha dhuge nana onnadha hojiilee karaan fixuun argu jechuudha. Kun akka kana nama akkana ni barbaadu ta'ee jira. Kanaammoo ofii kooti osoo hin taane isaanii fi kanan hojjechaa jiru baay'ee jira. Ganaallee amma kaniin akaawin jira. Yeroo 3-4 deebisuu isaan oolu isiniin jechuu jaaladha. Akka kanatti akaayee ta'ee kan ofii deessirratti galabbata. Haala kanaan kun asirratti qorrisiisati kan biraa akaayee dabalaa jechuudha. Haala kanaan kun fayyadamaa jiruun isiniin jira isaanillee mi'eeffatanii jiru. Yeroo hunda bakka fireeshisaa fidanii akaayinaan jedhu nan akaa'a. Achi itti fayyadamuun isiniin jedha kun akka inni bareedu kana haala bareedaa tokkodhaan akaayeen isiniin jedha kan mana keessatti akkanatti fayyadamaa. Kun ammallee asiinan qaba ganaa hambira. Waan naaf hin dhumatu yeroo tokkotti beektanii baay'ee waan tureefu nyaa akka kanattiin akaayeetiin qas jedheerraa wanna gochaatti deddeera jechuudha. Innaa obboloota ko wanti amma mana ofii keessatti hojjeta wanti ga'u hin jiru beektanii maaliif normaalii jechuudha. Sirriitti jechuudha nama buna jaalatuuf namoota tokko warri hin jaalanne hin jiru. Warri jaalatan garuu jechuudha. Neeskaaffee sanarra buna kanatti irra faayidaa qaba. Buna keenya normaalii ofii keessanii akka oftanii isiniin jechuu kananii haala kanaan mana keessatti hojjetadha. Neeskaaffee irraa bilisa baay'ee isiniin jedha. Aannan wajjin isoo ta'e ganama maankaa tokko fayyadamtanii ennaan jechuudha. Baay'ee mirtiidhaan ganama kan maankaa tokko fidee aannan wajjin ni daffisa jechuudha. Maaliif sanuma jechuudha. Indaa'uun kanatu irra suusii isin qabsiisa jechuudha. Wanti amma buna keenya ga'u hin jiru. Innaa akka saniin isiniin jedha obboloota ko maaliif inni suuqidhaa dhufu suni maaliif yeroo dheeraa ta'a waan ta'eef biyyaansi waggaa 2 tokko kana darbaa ta'uu danda'a. Sanaaf jecha keemikaala waliin hojjetama akka hin banneef jechuudha. Dabalatammoo aannan illee of keessaa qaba. Keessattuu namoonni tsoomtan jechuudha. Amma neeskaaffee suni aannan qaba yeroo hunda fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Buna keenya yoo ta'e garuu waan tokko rakkoo tokko kan hin qabne shakkii tokko malee
fayyadamtu jechuudha. Oomii qaba akkas ta'ettanii yaaddooftanii jechuudha. Kanaaf mana keessatti hojjedhaatii fayyadamaan isiniin jedhaa. Fayyaan dhabinaadha. Wantoota tokko nama tokko namni ta'us jira. Namni hin taaneef immoo namni akka kootiitiin irraa bare. Anamma ofii koo ribichaaf hin taane jarayyuu barsiisee jira jechuudha. Amma jarri kana baqa akkuma isiniin jedhu kana fayyadamu. Ammanis kaaffee dhiisaniiru jechuudha. Innaa isinillee mana keessatti hojjetadhaatii akka kanatti. Wanti amma manatti hojjetanii wanti ga'u hin jiru jechuudha. Maaliif sin jennaan wanti mana keessatti hojjetanii gaarummaa guddaas qaba. Akkasumas immoo iyyuu waan akkasii kun dhukkubsaa jedhanii yaaddaan isiniin jechuu barbaade tananii. Innaa obboloota kiyya kanarra immoo yeroo ndaakee qodaatti naqee maal jedhu mee ofii koo fayyadameef dhuguma isaan fayyadamanii ni agartu. Akkasaniin isiniin jedha irraanan qoodadhaan illee amma barbaadu qoodadhee kophaa kaa'adha. Maaliif ani yeroo barbaade iddoo isaan kan gana dhaqee fidee danfifachuurra iddoon ofii kootti kaa'ee jechuudha. Kophaa kootti kaa'adhee battalumatti fudhee danfifadha jechuudha. Sa'aatiin barbaadetti jechuudha. Isaan gara caalu ganama akka hirribni isaan hin qabnee fi guyyaa jechuudha. Ganama gara galgalaa immoo akka hirribni dafee isaan hin qabne jechuudha. Misaa booda sa'a sana booda fayyadamu jechuudha. Ganama akka hirribaa kaan aannan wajjii walitti makanii dhuguu. Sa'aatii misaa booda immoo akka hirribni hin qabneef dhuguun siin jedha. Normaali isaanillee ilma danfisa akkamatti. Akkasiin isiniin jedha obboloota koo. Noo'a gaaziin keenya ala jira. Baay'ee tokko waan ho'uuf cannaqamaa isinitti haasa'as jira isiniin jechuu barbaade tana. Kunoo haala agartan kanaan daakee xumuree jira. Akka kanatti daakee xumuree jira. Amma addaanan qoodaa jechuudha. Isaaniifillee ofii koollee nan qooda. Ofii isaanii kanatti qoodaa fi immoo qoodaa xiqqoo kanatti qoodadhaan isiniin jedha. Innaa obboloota koo kunoo mana keessatti akka kanatti gizee sa'aatii qabdan. Ani amma isaanii jedheen hojjedhe garuu sirraa qoodadha. Ofii koo nan qaba fireeshii kan Itoophiyaa fidee. Yaa erga gizee tokko hojjedhe kanumarraa qoodadhee booda immoo gaafa hojjedhe gizuma tokko fayyadamna jechuudha mana keessaa. Innaa akkasaniin isiniin jedha. Rakaboon illee jira laala mastaawashaa mucayyoo takkaa jechuudha. Mucayyoo jalqaba as turtee deemte mastaawashaa isheetii rakaboo kana asii dhiisee deemte. Isheen itti fayyadamaa ture. Waggaa 6 itti fayyadamaa turte. Ishiin beektu mana haadha ishee turte. Innaa rakaboon Itoophiyaa illee jiran isiniin jedha. Siinii kanallee itti dhugeellee hin beeku garuu yaa taa'u akkamatti ta'a kun itti fayyadamani. Yaa mucayyittiin baay'ee nama gameettii takka turte. Innaa rakka siinii kana itti dhugee hin beeku yeroo baay'ee ijoolleen gaafa guyyaa tokko asirra siinii kana argan maal akkas jedhu itti dhugeellee hin beeku. Innaa akkasaniin isiniin jedha. Rakaboon Itoophiyaa illee jira. Bunallee daakee xumureera. Kunoo amma addaan qooduu bichaan naafi isiniin jechuu barbaade tanani. Innaa obboloota kiyya turtiin keenyaarraa asumarratti haa xumuru. Mana keessatti fayyadama. Alaanis kaaffee hin bitinaa. Daakatii akaa'atii mana keessatti noormaali fireeshii isaatti fayyadama isiniin jechuu jaaladha. Turtii gaarii nagaan naaf turaadha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Laayikii gochuu, sabiskiraaybii gochuu akkasuma yaada keessan immoo koomentii jalaan naa qoodaan isiniin jedha. Maaliif yaada keessan barbaada yeroo baay'ee mee namoonni baay'een Neeskaaffee irraa miidhaa akkamii akka agartan akkasumas immoo faayidaa isaa warri agartan yaada keessan koomentii jalaan nuu kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif namoota tokko namni ta'ee fi noormaali itti fayyadamu hin jira. Namoonni tokko immoo akkuma anaa kana Neeskaaffeen kan isa miidhe ni jira jechuudha. Innaa walumaa galatti Neeskaaffee arguma isaa jibbee jira. Akka kanatti kun mana keessatti noormaali hojjedhee ka'ee mana keessatti fayyadamu wayya jechuudha. Maashina kee kanatti deddeebi'ee daakee maashinitiin xiqqishuudha iyyuu deddeebi'ee akkuma ta'etti itti daakee isiniin jedha. Innaa akkasaniin isiniin jedha obboloota kiyyaa nagaan naaf turaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Yaada keessan akkasuma laayikii gochuu, koomentii, sheerillee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Baay'ee.